Jirra jirtu barnoota yuutoopii kutaa sadaffaan walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa kana keessatti kan isin argisiisu akkaataa viidiyoo karaa isa sirrii taheen chaanaala keenya irratti fe'uu dandeenyu. Viidiyoo maallaqa nuuf argamsiisu koopiraayitii irraa bilisa kan ta'e karaa seera qabeessatiin karaa yuutoopni seera isaa jedhee lafa kaa'e keessatti akkamitti akka itti aplood goonu isin argisiisa. Isteeppii xiqqoon eegaan osoo karaa viidiyoo isiniin dabarsiniin duratti warri Oroomaaniif haaraa taatan kunoo chaanaalli kun yeroo xiqqoo keessatti subscribe as ga'ee jira. Galatoomaa isiniin jecha kan mana kanaaf haaraa taatanillee ammallee gana subscribe kana godhaati bakka kana irratti cuqaastu sana booda kun akkanatti all notification irra keessan jechuudha. Viidiyoo nu gadhiifnu yeroo yeroon akka isin dhaqqabduuf akkasumas kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaan kun akka keessa jira dhaxxanii ilaaluu ni dandeessaniin isiniin jedha. Kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa jechuudha. Kan argatuuf Google Chrome kan fuuldura keessanitti argamu kana Google Chrome kanarra yeroo tokko nan cuqaasaa jechuudha. Yeroo Google Chrome irra cuqaasee isa kana geessu walumaan ilaallaa jechuudha. Irratti cuqaaseen jira. Sana booda akkanatti isiniif bahaa jechuudha. Yeroo akkanatti inni isiniif bahe maal gootu asirratti youtube.com jettanii emaila fi paaswordii keessan isin gaafata. Emaila keessan itti naqattanii paaswordii keessan kan chaanaalaa itti naqattanii asirra banatan amma asirra jira jechuudha. Hoomima kanarratti cuqaasa jechuudha. Kan asirraa qabdan kallattimaan akkamitti akka seentan isin argisiisa jechuudha. Sana booda akkanatti isiniif dhufa. Yeroo inni akkanatti isiniif dhufe gubbaa kanarra dhuftanii bakka profaayilaa keessanii kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda kunoo akkanatti isiniif bana jechuudha. Yeroo inni akkanatti isiniif bane maal gootu your channel tu jira, YouTube studio tu jira. Isin kan filatan YouTube studio bakka jiru kanaan ni filattu jechuudha. Nama irratti cuqaaseen jira. Yoo akkanatti illee irratti isiniif cuqaafamuu baate sakandii takkaaf quba keessaniin gadi qabdanii teessaniini bakka YouTubein isiniif bahu irratti cuqaastanii seenuu dandeessanii jechuudha. Ani amma irraan delete godhe white studio keessa kanan geessineef jechuudha. Google Chrome kan YouTube na seensisee jechuudha. Toota fi kabajamtoota yeroo YouTube studio irratti cuqaasne jechuudha. Kallattiimaan kunoo karaa YouTube studio Google Chrome nageessee jira jechuudha. Amma kallattiin yeroo as dhuftan waa baay'ee tos keessa jira kana gara itti aanutti isin barsiisa jechuudha. Amma maal gootu bakka xiyyaa kanarra dhuftu jechuudha. Xiyya kanarra cuqaastu viidiyoo upload godhuudhaaf xiyya kanarra ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Sana booda kunoo akkanatti select file nuun jedha. Faayila keessa deemnee memorii keenyarraa viidiyoo barbaanne haafinnu irratti cuqaasnu jechuudha. Select file irratti cuqaasna. Sana booda akkanatti maal keessaa viidiyoo fiduu barbaaddaa nuun jedha. Amma waraabuu barbaadamoo recordiidhamoo kaameraa kan duraanii faayila keessaa waan barbaadan kan bakka viidiyoon keessan jiru isintu beekaa irratti cuqaastu. Amma faayila irratti cuqaasa jechuudha karaa memorii keessa kana geessuufi. Sana booda kunoo akkanatti isiniif fida jechuudha. Yeroo inni akkanatti isiniif fide viidiyoo keessan kan barbaadan san akkanatti raggattu kun amma ishee tanan barbaadamee fakkeenyaaf isin argisiisuuf waan ta'eef isii kanarratti yeroo akkanatti raayitii isiniif godhe gubbaa kanatti select isiniin jedha. Select bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kunoo akkanatti barbaada amma viidiyoon keenya upload ta'aa jira jechuudha. Walumaan eegganna jechuudha. Hamma inni kunoo amma kallattiin akkanatti nuuf banee jira jechuudha. Barreeffamni xixiqqaatee waan dhufuuf jechuudha. Zoomiin isinii godhee isinitti argisiisa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota kunoo akkanatti jechuudha. Waa baay'ee tos keessa jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf jala kanatti yoo gaddeemne kunoo 30% irra jira. Hanga inni kun 100 guutee raayitii isiniif godhu ni eeggattu jechuudha. Akka hangasii piroososa waan asirra jiru hundumaa ni guutan. Fakkeenyaaf amma asirratti taayitilii kanarratti mata duree viidiyoo keessanii waan viidiyoo keessan mata duree godhuu barbaadan san ni barreessitu jechuudha. Asirratti anamamee fakkeenyaaf maal jedhee haa barreessu welcome jedheetuma haa barreessu. Maaliif fakkeenyuma isin argisiisuuf waan ta'eef welcome jedheetuma haa barreessu. Sana booda maal gootu jala kanatti gadi buutanii description boxii barreessitan yoo barbaadan boodallee barreessuu ni dandeessan. Mi'aan waanuma gubbaa sanarratti barreesse jala kanarratti illee haa barreessume welcome. Asirratti illee sanuma haa jedhuuni itti barreesseen jira jechuudha. Argaa jirtanii amma yeroo kana akkanatti olooftan jechuudha. Tampliina kun amma upload tampliin nuun jedha. Mata duree yookaan waan fuuldura viidiyoo keessanitti bahee mul'atu suuraa barbaadan 16 9
hojjetatanii lafa kaa'atanii asiin irra kaayyattan jechuudha. Ani amma hojjetadhee waan hin qabneef jechuudha irra kaa'uun nan barbaachisu isin argisiisuuf. Taambiliina keessan asiin irra kaa'attan. Asirratti pileeliistii bakka jedhu kana gama gadiitiin qasxiitu jira select bakka jettu fuula duratti irratti tuttanii pileeliistii barbaadan irratti kaayyattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf pileeliistiin an keessaan qabaa yoo pileeliistii duraan keessaa kireet godhattanii qabaatan sanduuquma kanatti raayitii gootanii dan gootan. Kan biraa haaraa yoo itti gashuu barbaadan kun asirratti new pileeliistii bakka jedhu kana tuttanii irratti galchuu dandeessanii jechuudha. Asiin pileelistii irratti galchitan ani amma mee upload godhuu waan hin barbaadiniif danima godheen dhiisa jechuudha isin argisiisuuf waan ta'eef jechuudha. Sana booda viidiyoon keessan akka yesii fi nootu nu dhufa asirratti jechuudha. Waa lamaa nuu fida viidiyoon keessan kan daa'immaniiti moo kan nama guddaa waan jedhu jechuudha. Nu maalirra kaannaa no ka jedhu kanarra kaayannaa jechuudha. Viidiyoon keenya kan daa'immaniiti miti. Kan nama umrii 18 olii waan ta'eef jechuudha. No kan jedhu kanarra kaana sana booda gadi buutanii ammallee show more bakka jedhu kanarratti processor dabalataa jechuudha barbaaduuf show more irra yeroo isin tuttan kunoo akkanatti jechuudha isiniif baasa jechuudha waan barbaadan hundumaa gama gadii kana ni argattu jechuudha kunoo asirratti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota asirratti sanduuqa kana hundumaa kana ni dhiiftan jechuudha. Sanduuqa kanatti illee fakkeenyaaf sanduuqa kanarratti viidiyoo namaa beeksisuu chaanaala namaa tokko beeksisuu yoo barbaadan asirratti raayitii ni gootu jechuudha. Garuu warri keessaaf warri moonii hin ta'in faan chaanaala namaa beeksisuun hin hayyamamu jechuun of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Itti madhiistan sanii raayitii ittiin gootanii bira darbitanii kun raayitiin ufumaan akkanatti raayitii itti godhamee isiniif dhufaa ni dhiiftan jecha viidiyoo keessan irratti taagii adda addaa fayyadamuu yoo barbaadan illee kun asirratti add tag bakka jedhu kanarratti tuquudhaan waan viidiyoo keessan keessatti haasutan jecha tokko irratti fayyadamuu dandeessan. Asirratti kunoo viidiyoo language nuun jedha afaan viidiyoo keessanillee asirratti tuquudhaan afaan barbaadan filatanii anamma afaan Oromoo filadheetiin jira akkuma isin asirratti argitanii afaan barbaadantu asirra jira jechuudha inni filadheen jira jechuudha. Sana booda asirratti guyyaa na gaafata deetii jechuudha guyyaa viidiyoo kana itti upload gootan qastii kana tuquudhaan guyyaa sanillee ni filattu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Asirratti hoo kun asirratti standard YouTube lenses bakka jedhu kanarratti viidiyoo keessan akka namni arge fuudhee isin jalaa itti hin fayyadamne viidiyoon kun kan mataa keessanii waan ta'eef viidiyoo seera qabeessa kiyya waan jedhamu waan kan namarraa qulqulluu waan ta'eef asirratti tuttanii jechuudha. Fakkeenyaaf waa lamaatu isiniif ba'a kan tokkoffaa kanarra kaayyattan jechuudha isiniif galaa miti standard YouTube lenses bakka kan jedhu kanarra kaatan innuu irra jira jechuudha. Akkasitti irratti deeffatan kun yoo raayitii qabaatu baate raayitii itti gootu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Fakkeenyaaf asirratti kunoo kan sanduuqa lammaffaa kanarratti akka hiriyoonni keessan yeroo viidiyoo keessan argan subscribe isin godhaniif jechuudha asirratti teekii tana itti gootu jechuudha. Sana kan oliirlee allahu gootanii bira darbitu. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota sana booda asirratti gadi buutu wanti murteessan asirra jira. Asirratti waa sadiitu isiniif dhufa jechuudha. Viidiyoo kan kee namni barbaade gidduu muree akka itti fayyadamu ni hayyamtaa jedha. Yoo kan hayyamtu ta'ee allow video and audio kan jedhu kanarra kaayyattu jechuudha. In hayyamta yoo ta'e jechuudha kan gadii kanarra don't allow kan jedhu kanarra kaayyatanii bira darbitanii jechuudha. Asirratti kaataagorii filattu jechuudha. Kaataagorii jechuun wanta viidiyoo keessa san ibsu jechuudha. Waan irra dalagaa jirtan muuziqaa yoo ta'e illee muuziqaa waa'ee barnoota education waan ta'e illee barnoota irra kaayyatanii jechuudha. Waan viidiyoo keessan ibsu ani amma entertainment jedhaniitiin jira entertainment irratti dhiisa. Akkamitti filanna ka jiruuf qastii kana yoo tuttan waan baay'eetu isiniif bakkuun akkuma argitan jechuudha. Waan barbaadan keessaa filattanii irra kaatuu dandeessan jechuudha. Artistiin jira, komediin jira, educationin jira, entertainment filmi waan baay'ee muuziqaa waan adda addaatu jira. Ani amma fakkeenyaaf entertainment kanarratti dhiisee haa darbu. Hiriyoonni keessan akka komantii isiniif barreessu komantiin viidiyoo keessanii akka hin hidhamneef allow ka jedhu kanarra kaatan kan tokkoffaa kanarra jechuudha. Sana booda kunoo viidiyoon keenya illee upload nu ta'ee jira jechuudha. Asirratti akkuma argitan hunoo check complete nuun jedhee jira jechuudha. Sana booda sanuma hundaa'u eega xumurtanii hordoftoota kiyya neekistiin jala kana jirtii neekistii gootu. Sana booda eega inni akkanatti isiniif dhufe asirratti indi iskiriinii yoo viidiyoo indi iskiriinii viidiyoo elementii jechuudha itti galchitan yoo qabaatan yoo hin qabaanne yoo itti galchuu viidiyoo elementii hin qabaanne rakkoo hin qabu bira darbitan kun opshinaala jechuudha. Neekistii jala jirtii neekistii ni cuqaastu jechuudha. Eega neekistii cuqaastanii jechuudha kunoo akkanatti maal nu fida koopiraayitii illee ufumaan nurraa laala jechuudha. Kunoo asirratti ni argitan
copyright irraa bilisaa jechuudha kunooni argitan asirratti copyright irraa bilisa jechuudha channel keenya kanaafu maal goon right itti nu godhee jira kuno copyright no copyright jedhee fuulduratti right nu godhee jira gama gadi next ni jirti next irra cuqaastu jechuudha kuno akkanatti fidee as nu geessa egaan hordoftoota fi kabajamtoota amma kan macarrashaa irra geenye jira jechuudha video kana live gootanii gadi dhiisuu yoo barbaadan ammuma live ta'e haadeemuu yoo barbaadan kan gadi kanarratti sanduuqa keessatti public bakka jedhu kanarratti tuttanii jechuudha akkanatti qalama gurraacha kana eegarra gootan sanduuqa jala jiru kanarratti primary akka deemuuf jechuudha sanduuqa kanarratti raayitii gootanii jechuudha akka live'itti haa darbu yoo barbaadan namni tokko illee akka hin agarre yoo barbaadan kun asirratti private bakka jedhu kana private jala keessanii jechuudha sana booda video daqiiqaa muraasa boodan seenaa yookaan daqiiqaa 5 boodan isiniif gadhiisa guyyaa 2 boodan isiniif gadhiisa yoo barbaadan video kana jechuudha iskoodil kan jedhu kanarra ni cuqaastu sana booda guyyaa irratti guuttattu sa'aatii irra gadhiisuu barbaadan sana irra guuttattu sana booda neextiin jala kana jirti neextii gootu jechuudha ni xumurtu jechuudha neextii goonan video keessan darbee jira jechuudha karaa YouTube irratti jechuudha auto copyright takkallee isinitti hin mul'isin karaa kanaan isin dabarsaa jechuudha ofuma isaatiin jechuudha maaliif copyright yoo qabaate innu isin hin oofu jechuudha bakka kanatti jechuudha right isiniif hin godhu copyright isin jedha jechuudha kanaafu karaa kanaan video keessan karaa isa sirrii kanaan gadhiifatu ni dandeessanin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa video narraaf qabadhelleen asumarratti raawwataa video biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa